Jirri jirtu hordoftoonni Kooketiyuub har'a koorsii Strategic Management jedhu chapterii jalqabaa yookaan introductory part qabnee dhufneerra. Kanaaf koorsiin kun barattoota management, business management, business administration, marketing management ta'aniif koorsii baay'ee bareedaadha, especially for management and business management akka major courseetti yookaan kreditii guddaatiin kan kennamudha jechuudha. Kanaaf har'a koorsii kana eegallaa jechuudha. Waliin tura. So unit 1 is all about introductory parts, introduction like definition of strategic management. Jechi strategic management jedhu maal jedha yookaan immoo hiikni isaa maal inni kan jedhu irraa eegalla jechuudha. So actually jechi strategy jedhu afaan Greekii strategies yookaan strategios jedhu irraa dhufe. Innis termiin kun yeroo jalqabaatiif termii military science ture jechuudha. So the word strategy is derived from the Greek term strategies, meaning carefully formulated military style of or plan of campaign jechuudha. Kanaaf akkuma dura jenne military wordii ture jechuudha. Military wordii ture yeroo waraana addunyaa tokkoffaa addunyaa lammaffaa keessaa waraana sana irratti wantoonni waraanaaf barbaachisan scarcity guddaatu ture jechuudha. Yookaan immoo hanqinatu ture jechuudha. Kanaaf wantoota qaban xiqqishoo sana akkaataa itti fayyadamanii strateejii ittiin fayyadamantu ture jechuudha. Kanaaf isa sanaan strateejii jennaan jechuudha. Strateejii. So this strategy from organizational point of view gaafa laallu the means of achieving a mission, vision, objective and to establish a favorable competitive position. Kanaaf gaafa gara organizationitti finnu jechi strateejii jedhu akkaataa dhaabbanni tokko mission, vision fi objective isaa ittiin galma ga'uu fi competitive position favorable ta'e establish itti godhudha jechuudha. So this strategic management can be defined as the art and science of formulating, implementing, evaluating across functional decision that enable an organization to achieve this objective. Naafi strategic management kanaan artii yookaan saayinsii jechuu ni dandeenya jechuudha. It is an art or a science that formulating, implementing and evaluating cross-functional decision that enable an organization to achieve its goal or objective. Kanaaf galma isaa yookaan kaayyoo kaayyeeffate sana ittiin galma ga'uudhaaf strategy organization tokko formulate godhu, implement godhuu fi evaluate godhuudha jechuudha. So it is an overall planned action for deploying resources and the skills taking into consideration an opportunity in a threat environment. Kanaaf strategistiin tokko gaafa strateejii baasu opportunity threat jiru baasuu adda baasee beekuu qaba jechuudha. Opportunity gaafa jennu carraa jiru maa inni threat gaafa jennu immoo wanti hudhaa nutti ta'e yookaan immoo rakkoon galma gahinsa objectivii keenya irratti dhiibbaa geessu maaltu jira kan jedhu environment isaas kan gochuu danda'u qaba jechuudha. Kan gochuu danda'u qaba jechuudha. So there is four big question in strategy. Strategy keessatti gaafileen gurguddoo afurtu jira. Tokkoffaa where we are going, where we are now, amma eessa jirra, where do you want to go, eessa ga'uu barbaanna, how will we get there, akkamitti achi geenyaa fi achi ga'uu keenya immoo maaliin beekna, or how do we know if we go there. Kanaaf dhaabbanni tokko strategy gaafa baasu gaafilee afran kana include gochuu danda'u qaba jechuudha. So to include this environmental scanning, both internal and external scanning, strategy formulation or strategic or long-term planning, strategy implementation, the strategy evaluation as well as controlling the steps in strategic formulation. Kanaaf gaafilee kanneen erga consider goonee booda strategy formulate gochuudhaaf step inni jalqabaa environmental scanning. Environment keenya gaafa scan goonu both internal and external environment keenya check goona. Internal gaafa jennu keessoo dhaabbata keenya check gochuu danda'u qabna. Ciminaa fi hanqina qabnu nu agarsiisuu waan danda'uuf jechuudha. External gaafa jennu dhaabbata keenyaan alaa wantoonni galma gahinsa kaayyoo keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'an maa inni kan jedhu fakkeenyaaf politics ta'uu danda'a, economic ta'uu danda'a, customer ta'uu danda'a. Isaanan sanas kan gochuu danda'u qabna. Ergas environment keenya sirriitti scan goone yookaan SWOT analysis erga hojjennee booda strategy keenya formulate gochuu danda'u qabna. Strategy formulate ta'e immoo gara lafatti gaafa buusnu strategy implementation jedhama. Strategiin implement ta'e tokko sirriitti implement ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa immoo evaluate yookaan control gochuun nurraa eegama jechuudha.
So the strategic management therefore emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunity in the threat heights of the corporation's strengths and weakness. Enough environmental kan gonu strategic management in tokko wanni inni kon evaluate gochuu danda'u qabu opportunity fi threat jiru sana organizational strengths and weakness wajjin compare godhee beekuu danda'u irra jira jechuudha. So strategic management technique can be viewed in two major ways actually, bottom up or collaborative process and the top down approach, which is more common than any other method. Kanaf karaa lamaan strategic management technique keenya view kan godhu qofa bottom up or collaborative process. Kana kan fayyadamnu when an employee initiate a proposal which they subsequently submit to their manager or their superiors who put in idea further up in the establishment. Bottom up gaafa jennu amma hojjettoonni gaafa business plan yookaan initiative proposal wayii gara manager qopheeffatanii gara manageratti gaafa dhiyeessan bottom up or collaborative process jennaani. Top down gaafa jennu immoo yeroo hunda beekamaadha. Strategiin tokko gubbaa gadi nutti dhufa yookaan immoo manageratu strategy sana gara hojjettootatti gadi buusa jechuudha. Isa sana top down approach jennaan, which is more common any other method. So here, chief executive officer and his team decide on overall direction, which are an organization goal. Now, warroota executive manager ta'anatu strategy develop godha jechuudha. Top down gaafa ta'u. Stage of strategic management have its own process, mainly 3 process or 3 stage qaba. Inni jalqaba strategic formulation. Strategic formulation gaafa jennu developing vision and the mission, identifying external opportunity and the threats, determining internal strengths and weakness, establishing long-term objective, generating alternative strategy, and choosing particular strategy to pursue. Kana jechuun dhaabbanni tokko vision fi mission mataa isaa qaba. Isa sana develop gochuu danda'u qabna. Gaafa san immoo external and external threat, opportunity and threat kan jennuuni, akkasumas internal strengths and weakness. Dhaabbanni tokko carraan alaa jiru maayinni akkasumas huudhaan yookaan immoo riskiin alarraa gara keessatti dhufuu danda'u maayinni kan jedhu beekuu qaba. Akkasumas keessoo isaa sakatta'uutiin ciminnaaf laafinna isaa beekuu danda'u qaba. Akkasumas long term objective generate godhee akkas baasuu fi alternative strategy immoo qabaachuu qaba. Maaliif strategiin tokko kan kufu yoo ta'e strategy biraatti fufsiisuu danda'u waan qabnuu fi we have to contingent plan or alternative plan qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf strategic formulation is the first step in strategic management. Stage in strategic formulation issue included include ta'uu qabantu jira. Fakkeenyaaf decide what new business to enter, business haaraa nuti keessa seenu sana murteeffachuu danda'u qabna. Business kam keessa akka bahu abandon yookaan what business to be abandon, business kam keessa bahu qabna, business kam hojjechuu hin qabne jechuudha. Garaa biraatiin resource keenya akkamitti allocate goona, business keenya gara fuulduraa operation isaa expand gochuu yookaan immoo diversify gochuu qabna moo akkam kan jedhu filannoo keessa galchuu qabna. Whether to enter international market or domestic, yes internationally product keenya yookaan market keessa seenu qabna moo domestic market yookaan internal market keessatti hojjechuu qabna kan jedhu beekuu qaba. If diversification kan barbaachisu yoo ta'e immoo mergerii fayyadamuu qaba moo joint venture kan jedhu consider yookaan issuulee kanniin include gochuu danda'u qaba jechuudha. Inni lammaffaa strategy implementation dha. Here is mobilizing employee in the manager to put formulated strategy into action. Naaf strategy formulate goone sana gara action itti galchuudhaaf hojjettootaa fi manajera mobilize gochuu danda'u qaba jechuudha. Strategistiin tokko strategic making require person with vision while strategy implementation requires a person with administrative ability dha. Yeroo baay'ee namoonni strategy formulate godhan namoota vision fi mission qaban ta'uu qaba. Namoonni strategy implement godhan immoo namoota administrative ability qaban jechuudha. Maaliif strategy into action waan ta'eef administrative ability barbaada. Strategy formulation gaafa jennu immoo forecasting ability barbaada jechuudha. So it's often called action stage of strategic management. Strategy implementation is also called action stage of what? Strategic management jedhama. So during implementing strategy, what to be included is one, developing strategy, supportive culture.
Yes, strategy supportive culture. Strategy tokko implement gochuudhaaf culture organization sanaa fi culture naannoo sanaa keessa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif organization strategy tokko culture naannoo sanaa kan supporting goone ta'e taanaan implement gaafa goonu rakkoo guddaan nu mudachuu danda'a. Inni lammaffaa creating an effective organizational structure. Strategy sana implement gochuuf organizational structure sirrii ta'e ijaaruu danda'uu qabna. Again, redirecting marketing efforts, preparing budgets, developing and utilizing information system, and linking employee compensation to organizational performance. Yeah, dhaabbata tokko keessatti hojjettoonni hojii sana sirnaan hojjetanii galma gahinsa kaayyoo organization sana geessuudhaaf hojjettoota keenya immoo compensate gochuu danda'u qabna jechuudha. Yes, compensating goonu taanaan hojjetaan tokko galma gahinsa dhaabbata keenya yookaan kaayyoo keenya irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Not only this, it also requires the firm to establish annual objective, devise policy, motivate employees, allocate resource so that formulated strategy can be scaled. Yeah, annual objective baasuu qaba. Policy sana morra deddeebiidhaan revise gochuu danda'u qaba. Hojjettoota sana motivate gochuu danda'u qaba. Resource gahaa ta'e immoo strategy sanaaf maal gochuu qaba allocate gochuu danda'u qabna jechuudha. So as to what the formulated strategy can be what executed. So strategy evaluation jedha inni sadaffaanii three fundamental strategy evaluation activity are there. Inni jalqabaa reviewing external and internal factors that are based for current strategy. Yeah, internal external strategy keenya factory tokko evaluate yookaan laaluun dirqama jechuudha gaafa strategy evaluate goonu. Performance measure kaa'uu qabna. Akkasumas corrective action immoo fudhachuu qabna. If there is a deviation of performance based on standard baafne sanarraa debate godhe ta'e taanaani corrective action fudhachuu danda'u qabna jechuudha. So strategy evaluation is needed because success today is no guarantee to success tomorrow. Kanaaf strategy evaluate gochuun kan strategy evaluate gochuun kan barbaachisuuf yeroo baay'ee arratti success ta'e jechuun immoo boru success taana jechuudha miti strategy makanumaan kanaafi strategy keenya evaluate gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So success always create a new and different problems. Satisfied organization experience may be failure. Kanaaf always success inarraa success boruudhaaf guarantee ta'uu hin danda'u kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf strategy keenya yeroo yeroodhaan evaluate gochuu, monitor gochuun baay'ee barbaachisaadha. Topic inni itti aanu key terms in strategic management. Key term kanneen jennuun tokkoffaan competitive advantage. Anything that the firm does especially well compared to rivals. Yeah, dhaabbanni keenya yookaan immoo organization tokko competitive advantage inni competitors isaarraa qabu maa inni jechuudha. Yes, dorgomtoota keenya caallee argamuudhaaf competitive advantage qabaachuu qaba. Kanaaf competitive advantage nuti qabnu maa inni kan jedhu beekuu qabna. Fakkeenyaaf Coca-Cola kaampaanii kana yoo fudhattan formulaan Coca-Cola isaan harka jira jechuudha. Kanaaf formulaan kuni akka competitive advantage itti ilaalama jechuudha. Dhaabbanni kamiyyuu Coca-Cola oomishuu hin danda'u sila ta'ee fi isaan magaalaa irratti dominant ta'anii jiraatu jechuudha. Ni lammaffaa strategist are individual who are most responsible for success or failure of an organization. Even namoonni strategy baasan yookaan strategist jedhaman sunniini akka competitive advantage yookaan immoo key factor itti ilaalamu jechuudha galma gahinsa dhaabbata tokkootiif jechuudha. Maaliif successes or failure of an organization isaanii irratti depend waan ta'uuf jechuudha. So a chief executive officers, president, owner, chair of the board, executive director, chancellor, dean, and entrepreneur isaan kunniin they are what strategist jechuudha. Kanaaf wanni isaan murteessan, wanni isaan hojjetan critically waan ilaalanii kan hojjetamudha jechuudha. Kan murtaa'udha jechuudha. Kun immoo akka competitive advantage illee ilaalamuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaa vision statement jedha. Vision statement that answer the question what we want to become. Vision gaafa jennu gara fuulduraa maal ta'uu qabna yookaan maal ta'uu barbaanna yookaan immoo eessa ga'uu barbaanna kan jedhu vision statement jennaani. Vision statement kan jennu immoo what is our business? Maa inni business keenya maa inni? Wanti nuti itti seenaa jirru kuni maa inni? Eessa ga'uu yookaan immoo maal oomishuuf seenaa jirra kan jedhu vision statement. It's all about the future direction of an organization.
Nitti aanu external opportunity in the trade da external opportunity so nitti aanu external opportunity in the trade da external opportunity gaafa jennu environmental scan gaafa goonu external environment irratti carraan jiru maayinni huudhaan jiru akkasumatti maayinni kan jiru beekuun baay'ee gaariidha. Keessoo keenya immoo sakattaa'uudhaan internal strengths la weakness keenya beekuu ciminni keenya maayinni dadhabinni keenya immoo akkami kan jedhu ciminna keenya beekuutiin dadhabinna keenya immoo gadi buusuu danda'u qabna. Akkasumas long term objective qabaachuu qabna. As you know, objective can be defined as specific result an organization seek to achieve in pursuing its basic mission. Kaayyoon keenya maayinni long term fi short term strategy baafna. Objective keenya inni guddaani kaayyoo yookaan immoo mission organization sana galma geessu. So the long term means more than 1 year jechuudha. Strategy are a means by which a long term objective will be achieved. Annual objective also there, a short term plan kan jennu inni kun immoo the plan is a 1 year jechuudha. There is also a policy or a guideline that are a means by which annual objective will be achieved. Policy gaafa jennu annual objective keenya achieve gochuudhaaf seerri nuti baafnu guideline nuti baafnu suni procedure nuti baafnu suni policy jedhama. Therefore policy include guideline, rules, procedures established to support efforts to achieve a stated objective. Kanaafi isa kana devise gochuu danda'u qabna jechuudha. So the relationship among the major components of strategic management are like platform perform external analysis. External analysis gaafa jennu creative opportunity jiru maayinni kan jedhu isa kattaa'uudhaaf kan fayyadudha. So then you have also perform internal analysis gaafa jennu strengths and weakness of an organization sana beeku jechuudha. Kana booda opportunity alarra jiru sana fudhannee internal strengths keenya cimsuu akkasumas internal weakness keenya immoo balaa nu geessisurraa dursinee dhabamsiisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf flow charting kun kan isin agarsiisu generally how we can formulate strategy to that of how we can implement strategy and finally how we can monitor and control strategy kan jedhu nu agarsiisa jechuudha. Inni shanaffaan strategic management approach dha. Strategic management approach inni jalqabaa resource based approach yookaan model kan jedhamutu jira. So resource based approach gaafa jennu resource dhaabbanni sun qabu bifa kamiin akka strategic yookaan competitive advantage nu fayyada akka fayyadus akkamitti goona kan jedhudha. Fakkeenyaaf a firm unique resource and the capability are a critical determinant of strategic competitiveness. Dhaabbanni keenya sun unique resource kan qabu yoo ta'e kan kompiyuutaroonni keenya resource sana hin qaban taa'ee taana akka competitive advantage yookaan strengths itti nu fayyada jechuudha. This model focus on the firm internal environment of our organization. Generally resource based approach gaafa jennu internal yookaan keessoo dhaabbata keenya irratti wantoota jira irratti focus ta'a. Assume that the firm is collection of unique resource and capability and to become a competitive advantage the resource or capability must be valuable, rare, costly to imitate and not substitutable. Resourcing dhaabbata keenya akka competitive advantage akka nu fayyadan kan barbaadame yoo ta'e resourcing sun must be valuable ta'uu qaba, rare ta'uu qaba, bakka hedduutti argamuu hin qabu, gatiin isaa ol ka'aa ta'uu qaba akka jarri yookaan kompiyuutaroonni keenya hin bitanne jechuudha. Akkasumas imitate kan godhamu ta'uu hin qabu yookaan immoo salphumatti fakkeessanii kan ijaarame kan hojjetame ta'uu hin qabu, akkasumas substitutable ta'uu hin qabu. Yes, saanan kunniin kiraateriyaa resourcing keenya akka competitive advantage itti akka nu fayyadu kan nu taasisanidha. Let's mainly focus on patent and invention. Saanan kunniin akka resource based approach inni lammaffaa industrial organization model kan jennudha. This model focus on the firm's external environment. Inni kun immoo external environment dhaabbata tokko irratti hundaa'a. This model says that the industry in which a firm chooses to compete has stronger influence on the firm's performance than do the choice a manager make inside the organization. So maal jedha modeeliin kun ingilii dhaabbanni tokko compete gaafa ta'u stronger influence uumuu danda'u qaba jedha. So strong strategy detected by the external environment of the firm, what opportunity exists in this environment. Carraan jiru maa inni external environment gaafa jennu what is opportunity and what is the threat kan jedhudha jechuudha.
Inni biraa why some firm do no strategic planning. Dhaabbanni tokko strategic planning hin baasu maaliifidha? So strategic planning dhaabbanni tokko wanni hin baafneef inni tokkoffaa knowledge gaaffii waan ta'eef experience fi knowledge hin qaban strategic planning irratti knowledge gaaffii hin jira jechuudha. Kana jechuun no training on strategic planning. So sababni tokkoffaan kana inni lammaffaa poor rewarding structure. When an organization assume success, they often fail to reward success. The failure occurs when the firm may panic. Kanaaf dhaabbanni tokko poor rewarding system qabu. Gaafa failuritiin dhufu, gaafa successiin dhufu rewarding qaban. Gaafa successi sana appreciate gochuu fi reward sana irratti hojjechuudhaaf strategy baasuu irratti dadhabina guddaa qabu jechuudha. Inni biraa firefighting revolving a crisis and the firefighting that reserves no time to plan. Planning baasuudhaaf sa'aatii hin qabnu yookaan immoo sa'aatii nurraa fudhata jedhanii yaadu. Gaafa rakkoon dhufu rakkooma sana irratti fight gochuu warroota yaalantu jira jechuudha. Kanaaf inni kuni sababa biraatiin lammaffaa waste of time. Inni kun walitti dhiyaata. Actually planning kun salphaa miti. Yeroo fudhachuu danda'a. Effort gaafata, resource gaafata. Kanaaf resource sana baasuu irratti hanqina warroonni qabantu jira. Too expensive, akkasumas inni kun sanuma laziness dadhabbiin irratti ta'uu danda'a. People may not want to put forth the needed formulate plan. Content with success, particularly if a firm is successful, individual feel no need of plan. Yeroo tokko dhaabbanni keenya waan hojjetuun successful ta'e taanaan boruu akka kufuu hin beekani. Kanaafi no strategic plan jedhanii yaadu jechuudha. Fear of failure, fear overconfidence, prior of bad experience. Kunneen dhaabbanni tokko strategic planning akka hin baafne warroota taasisanidha. Garuu dhaabbanni kamiyyuu strategic plan mataa isaa baasuun dirqama jechuudha. Success yoo barbaade dirqama jechuudha. So there is 7 guideline for effective strategic management. Strategic management tokko effectively implement gochuudhaaf guideline torbatu jira. The 7 guideline of strategic planning kan jedhamuun tokkoffaan it should be people process more than paper process. Kanaaf guideline tokko effective akka ta'u kan barbaadamu yoo ta'e paper based irraa gara people based itti jijjiiruu qabna jechuudha. Maaliif wanni uummanni irratti kan hojjettoonni irratti participate ta'anii bahe tokko implement gochuudhaaf isaan irratti su waan ta'eef. Inni lammaffaa should be learning process for all managers and employees. Yeroo yeroon updateable ta'uu qaba. Yeroo yeroon kan irraa barachuudhaaf open ta'uu qaba jechuudha. Inni biraa should be word supplemented by numbers. It can be what quantify ta'uu qaba jechuudha. Quantify ta'uu qaba jechuudha. Wanni nuti galma geenyu percentiidhaan ta'uu danda'a yookaan lakkoofsaan wanna ibsamuu danda'u ta'uu qaba. Should be simple and no routine. Simple ta'uu qaba. Clearly understandable ta'uu qaba. Irra deddeebii waan hin qabne ta'uu qaba. Should vary assignment, team membership, meeting format, and even planning calendar. Variation of assignment qabaachuu qaba. Team membership, meeting format qabaachuu qaba. Even planning calendar illee qabaachuu qaba jechuudha. So it should challenge the assumption underlying the current corporate strategy and finally it should welcome bad news. Yeroo tokko bad news hin gaafa dhufu akka abaarsaatti ilaaluu qabu. Bad news sana keessas carraan yookaan opportunity argamuu waan danda'uuf yeroo tokko isa sanas accept gochuu kan danda'u ta'uu qaba strategy tokko. It also welcome open-mindedness and the spirits of inquiry. Yes, open-mindedness qabaachuu qabna akkasumas spirit of inquiry. Yes, hafuura searching yookaan barachuu kan qabaachuu ta'uu qaba. Should not be bureaucratic mechanism ta'uu qabu. Should not become ritualistic, stilted or orchestrated ta'uu qabu. It should not be too formed, predictable or rigid ta'uu qabu. Akkasumas flexible ta'uu qaba. Predictable namni kamiyyuu gas gochuu kan dandeenye ta'uu qaba. Should not be contain jargon or acronym planning language. Language nama kamiifuu ifa ta'uu qaba jechuudha. Jarganii mataa isaa danda'e qabaachuu qabu. Should not be formal system for control. Should not disagree with qualitative information. Should not be controlled by technician. Do not pursue too many strategies at once. It continually strengthens the good ethics is good business policy. Kanaaf strategiin tokko sahanan kanneen qabaachuu qaba. Keenyaaf formal system of controlling ta'uu qabu. Somewhat informalis ta'uu qabaachuudha. Inni biraa immoo qualitative information wajjin disagree ta'uu qabu. Namni kamii controlled kan godhu ta'uu qabu. Salphaa ta'uu qabu jechuudha. Actually immitee tabala kan taane waan biraa miti. Inni biraa immoo gizee tokkoon wantoota hedduu hojjechuu kan dandeessisu.
ta'uu hin qabu. Akkasumas strengths ethically develop kan ta'e ta'uu qaba. Maaliif good ethics good business policy ta'uusaa kan xiyyeeffannoo keessa galchuu ta'uu qaba. Kanaafi istiraatiijiiwwan kanneen yookaan immoo wantoota 17 kanneen include gochuu danda'u qaba jechuudha. Guideline or 17 guideline that effective strategic management 17 guideline 17 strategic planning keessatti gahee guddaa taphatan kan jennu isaan kanneen jechuudha. The other one is business ethics and strategic management. That business ethics in mind. Business ethics jechuun gabaabumatti a principle of conduct within an organization that guide decision making and behavior. Business in kamiyyuu ethics mataasaa ta'uu danda'u qabaachuu qaba. Ethics jechuun what is morally good and morally bad jechuudha. Now business in tokko ethics mataasaa ethically or unethical kan ta'u taana rakkisaadha. Now decision making behavior isaa ethically ta'uu qaba. They have ethical behavior in jiraachuu qaba jechuudha dhaabbata sana keessa. So organization should have code of business ethics which is a document that provide a behavioral guideline that cover daily activity and the decision within an organization. Kanaaf daily activity isaanii yookaan organization sun business sana hojjechuudhaaf guideline inni follow gochuu danda'u qaba jechuudha. Guideline sanaan alaa in hojjeta taanaan code of conduct sana keessa bahee in hojjeta taanaan regulatory agencytiin qabamuu danda'a jechuudha. Kanaaf aga sadarkaa cufamiinsa biizinasii sana geessuu waan danda'uu fi biizinasiin tokko ethically good ta'uu qaba jechuudha. A new wave of ethics is should related to fakkeenya safety, employee health, sexual harassment, smoking, affirmative action, waste disposal, yes, foreign business practice, conflict of interest, employee privacy, inappropriate gift, security of company record. Sannan kanneen sirriitti irratti hojjechuu qaba. Product nuti hojjennu safe ta'uu qaba. Hojjettoonni keenya healthiin isaanii eegamuu qaba. Sexual harassment irraa bilisa ta'uu qaba. Smoking, affirmation action, waste disposal isaa kan xiyyeeffannoo keessa galii ta'uu qaba jechuudha. So the business practice always considered unethical. Fakkeenyaaf business practice tokko unethical kan jedhamu yoo maal ta'e fakkeenyaaf misleading advertising. Beeksisni keenya misleading kan ta'e fakkeenyaaf dubartoota irratti miidhaa kan qabu ta'e ijoollee yookaan daa'imman irratti miidhaa kan qabu ta'e advertisementiin suni rakkoo qaba jechuudha. Misleading labeling even product keenya label gaafa goonu productiin sun kan clearly understandable hin ta'u taanaan yookaan immoo dhiibbaa kan qabu yoo ta'e that is known as misleading no jechuudha. Harm to environment keenya miidhuu kan dandeenye wasting due to disposal hawaasa naannoo sana miidhuu hin qabu jechuudha. Dumping fluid product of foreign market, poor product or service safety, not providing equal opportunity for women, minorities, affirmative action kan jennu sana hin qabu taanaan. Overpricing, gatii ol kaatiin kan gurgurru ta'e, moving job overseas and sexual harassment kan jiru ta'e inni kuni misleading or unethical behavior jennaan jechuudha. Kanaaf dhaabbanni tokko unethical behavior sanarraa baraaree ethically gaafa dhaabbata business ethics isaa follow godhee gaafa hojjetu maal fa'aa contribute gochuu qaba gaafa jennu social responsibility qabaachuu qaba. It refers to an organization takes beyond what is legally required to protect or enhance the well-being of living within. Akkasumaan legally waan kaa'ameef qofa osoo hin taane humanitiin keessa jiraachuu qaba. Social responsibility qabaachuu qabna jechuudha. Wanti nuti hojjennu sun hawaasa hammam fayyada yookaan hawaasa hammam miidha kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Sustainability gaafa jennu walitti fufiinsa yookaan itti fufiinsa qabaachuu qaba. Refers to the extent that an organization operation action protect, maintain and preserve rather than harm or destroy the natural environment. Fayyaduu qaba malee sustainability hawaasa sana yookaan naannoo sana kan fayyadu, kan protect godhu, kan preserve godhu ta'uu qaba malee harm yookaan destroy gochuu hin qabu. Natural environment gaafa jennu qilleensas ta'uu danda'a. Haaluun qabu. Polluting environment for example unethical polluting environment is what unethical behavior is. Business ethics, social responsibility, and sustainability issue are therefore interrelated and they impact all area of comprehensive strategy management. Business ethics, social responsibility, and sustainability kan jedhaman isaan kunniin karaa adda addaatiin impact fiduu waan danda'aniif of eeggannoo cimaa warroota barbaadanidha jechuudha. Inni itti aanu benefit of strategic management. Maayinni benefit isaa strategic management. So the business using strategic management concept show significant improvement in sales, profitability, and productivity compared to a firm without systematic planning. Dhaabbanni business strategy mataa isaa qabu, strategic management mataa isaa qabu yeroo hundaa profitability dha jechuudha. Bu'aa qabeessa
kanneen strategic planning hin qabne irraa jechuudha. Fakkeenyaaf non financially advantage isaa maayini taalloo identification, prioritization, exploitation of opportunity. Yeroo baay'ee opportunity identify gochuu, prioritize gochuu fi opportunity argame sana immoo gara carraa gara maallaqatti geeddaruudhaaf nu fayyada. Inni lammaffaa provide an objective view of manager. Yaa problemiin jira. Dhaabbata tokko keessatti problemiin jiru maayini garuu objectively view akka goonu. Maali problemii sanarraa maybe opportunity argachuu waan dandeenyuuf objectively view akka goonu nu fayyada akka ilaallu jechuudha. Inni taanu it represent the framework to improve coordination and control activity. Yeah. Improve coordination akkasumas control gochuudhaaf strategic management nu barbaachisa. It minimize an effect of adverse condition and change that allows a major decision to better support established objective. That allow more effective allocation of time, resource qabnu opportunity sana outlet implement gochuudhaaf sirriitti akka fayyadamnu time qabnu akka fayyadamnu taasisuu danda'a. That allow fewer resource and less time to devote it in corrective erroneous or ad hoc decision. Yeroo tokko decision made goon bad ta'uu danda'a. Kanaaf resource muraasa fayyadamnee dafnee akka correct goon nu fayyada jechuudha. Again, it creates a framework for internal communication. Even communication in Kenya or human resource yookaan personnel wajjin sirri akka ta'u nu taasisa jechuudha. It helps to integrate the behavior of individual into total effort. Hojjettoota keenya totally humna isaanii gara objective isaanii irratti effort akka baasan nu fayyada. To provide a base for clarifying individual responsibilities, lead to increased employee productivity. Hojjetaan tokko responsibility isaa maayini responsibility isaa beekee productivity keenya irratti positive outlet akka fidu nu fayyada jechuudha. Forward thinking yookaan forecasting ability akka qabnu taasisa. Provides cooperative, integrated and systematic approach on tackling problem and opportunity. Kunis cooperate taanii harka wal qabannee bifa walii galtee qabuun gara fuulduraa opportunity jiruu fi problemii jiru tackle gochuudhaaf nu fayyada. It encourages a favorable attitude toward change. It gives a degree of discipline, the formality to the management of the business. So, saanan kunniin benefit of business strategy jechuudha. Disadvantage immoo qaba. Fakkeenyaaf disadvantage isaa maayini long term benefit and versus immediate result jennee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf strategy management process are designed to provide an organization with long term benefit. Yeroo baay'ee long term benefit qaba wanni kun immediate benefit irratti hanqina qaba jechuudha. Strategy nuti baafnu. Even embed flexibility. Yeroo tokko strategiin tokko rigid ta'uu danda'a. Akka nuti flexible hin taane taasisuu danda'a hamma tokko. So when you undertake the strategic management process, you will require to organize saying no to some of the opportunities that may be available. Yeroo tokko strategy gaafa baafnu opportunity argame hunda yes jennee akka fudhannu kan taasisu ta'uu danda'a. Kun immoo hin ta'u maaliif opportunity argame hunda yes kan jennu yoo ta'e rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif ofirratti dhiibbaa fiduutiin rakkachuu ni dandeenya waan ta'eef new strategies qabaachuu qabna jechuudha. It can be expensive gatii guddaa nu gaafachuu danda'a strategy tokko develop gochuudhaaf maallaqa taayimii humna namaa nu gaafata waan ta'eef expensive ta'uu danda'a. There is no doubt that it is not for profit sector that there is many organizations that cannot be afford to hire an external consultant. Namoonni strategist sana baasan maallaqa guddaa nu gaafachuu danda'u. Kanaaf consultation irratti gatii guddaa kafaluu waan dandeenyuuf expensive ta'uu danda'a. Future doesn't unfold as anticipated jedha. Akkuma beeknu futurein forecast gochuu dandeenya malee dhibbaan dhibbatti beeknee miti kan jiraannu jechuudha. Kanaaf strategiin immoo yeroo baay'ee future oriented waan ta'eef amma tokko ammas disadvantage qaba jechuudha. So these all are the introductory part of strategic management. I hope this video is interesting and advantageous for you guys. So if you are newcomer for our channels, please subscribe our channels. Kanaaf chapter tokkoffaa bifa kanaan xumurreerra hamma tokko konseptii wayii akka irraa argattan abdiin qaba. Kanaaf irraa bartan taanaan viidiyoo keenya like gochuun hin dagatina. Haaroo taanaan ammas channel keenya subscribe osoo hin goone hin bayinaa jechuudha. Maaliif channel kanarratti wanni gadhiifnu wantoota isin fayyadan waan ta'eef har'a gochuu baattanis guyyaa tokko subscribe gochuun keessa waan hin hafneef ammuma subscribe gootanii yoo baatan immoo viidiyoo gaafa gadhiifnu notification isin biraa akka qaqqabu mallattoo notification sana inni tuqxa waan ta'eef bifa sanaan alarm gochuu isin waan isin godhuuf waan isin fayyadu keessaa fudhachuuf
channel keenya subscribe godha. Chapter lammaffaatiin amma ol arginutti nagaan jira.